guyyaa kaleessa galgala baay'ee tokkoon gammadee jechuudha. Amanamummaa jaarsa kee jechuudha. Jechuun amanamummaa jaarsa kee qabatamaadhaan yeroo argitu kana caalwan si gammachiisu jira. Jaarsi kee yookaan abbaan warraa kee yookaan jaalalleen kee hammam akka inni siif amanamu jechuun nama tokko yoo hin jaallatte ta'e keessattuu shamarran hin jaallatu taanaan hin amanu. Kun shakkii hin qabu. Shamarranii jaalallee isaanii ta'e abbaa manaa isaanii ta'e jaallataniiru taanaan hin amanu. Garuu amanamummaanii qabatamaadhaan yeroo baay'ee hin argan jechuudha. Darbee garuu tokko qabatamaadhaan akka inni amanamaa ta'e ni argu jechuudha. Anis kaleessa galgala naaf guyyaa addaa ture. So I'm happy. Bakka yeroon gammadu ingilifichi natti dhufa yeroon aarus ingilifa Ameerikaa sun akkam jedhee how I can tell you I'm so happy yesterday night. Guyyaa kaleessa galgala garmalee gammade dhuguma sinitti maayira. Gaa'ila keetiin nama sitti dhufe tokko si qoruufis haa ta'u si diiguufis haa ta'u karuma ta'ee haa ta'u bifa jaalalummaatiinis yeroo jirtutti si qoruufis haa dhufu si diiguufis haa dhufu garuu jaalalleen kee yookaas abbaan warraa kee amanamummaa akkasiitiin tarkaanfii akkasiin fudhata jechuun baay'ee bakka ati parsantii 100 amanamummaa inni sii qabu argiteetta jechuudha. Osoma biyya eessaa dhaqeeyyu si faana taa'imti osoma biyya eessaa dhaqeeyyu baay'ee tokko amanamaadha jechuudha. Baay'ee amanamaadha jechuudha. Anis isan argee egaa akkamitti akka arge isinitti himaa jechuudha. Waan baay'ee irraa barattutti dhumarra isinitti hima jechuudha. Waan ani baradhesi waan isin barachuu qabdanis jechuudha. Kaleessa galgalaa dafee kanan rafee kaleessa galgala akka carraani dafee rafee jiraan garuu xiqqoo tureera haa ta'uyyuu malee rafeera mootii rafeetu gara halkan keessaa hin ka'achuudha. Ani garuu akkuma waan rafee ta'een jira ka'ee halkan keessa ka'ee bilbila ilaalaa jechuudha. Namni yeroo baay'ee halkan keessa yoo hirribni namarraa bade maal godharee namni intarneetii malaalaa jechuudha. Ka'ee kan kadhatu jira. Kadhatee kee kan illee intarneetii ilaalu jira kan kee kitaaba fa'aa dubbisu jira gosa garaagaraati jechuudha namni. Egaa jiraan kee bilbila ilaalaa bilbilli sima bira ture. Ani garuu irruma keessa iyyuu ta'u ni dhagaa jechuudha xiqqoo nan dhagaa. Feesbuukii seenaa egaa kana hundumaa garuu akka inni feesbuukii seenee miseenjarii seenee kana godhe boodarran arge. Ganaman arge jechuudha. Ganaman arge. Taatee inni taasise sanaan ka'eeni maaluma galgala godhe jedheen taatee sanarraa ka'een ganamaa silkii isaa ilaalee arge jechuudha. Isa booda halkan akka inni kana godhe ganaman arge siniin jedhe sinitti himeera yeroo sana waan inni godhaa jiru hin beeku garuu bilbiluma fayyadamuu saniin argaa jechuudha. Bilbila fayyadameetu riikwaayistii nama tokko dubartii durba tokkootu itti erginaa yeroo sana hin deebisa jechuudha. Yeroo sana deebisaa jechuudha. Isa booda maal jetti isheenii akka fuutees nan beeka akka daa'ima qabdus nan beeka garuu ammallee sin jaalladhaa jetti. Ammallee sin jaalladhaa jetti. Isa booda eenyudha jedhee turanii akka duri hiriyaasaa taateef amma boodarran arge jechuudha. Waan tokko akka dhufeen siin galuu keessa deemtee yeroo laaltu sii galaa jechuudha. Innillee namni kun eenyutu of jijjiiree akkas jedha jedhee yeroo ilaalu mucattiin suni isheen dur beeku jechuudha. Isheen duratti beeku jechuudha. Sammuusaa keessatti yeroo yaadu mucattiin suni akka dur hiriyaasaa taate yaadatee akka waan faana dabarsanii yaadata jechuudha. Isa booda kana maal gochuun qabaree jedheetu of keessatti immoo deebi'eetu waa'ee mana qabaachuusaa fi waa'ee daa'ima qabaachuusaa yaada. Barreeffama isaarraan kana hundumaa argaa jechuudha. Siniin asirra siniin ka'a barreeffamicha. Sirees waa irraa barattanidha barreeffamicha siniin ka'a. Akkanumaa miti odeessa kan jiru barreeffamichi jira iskiriinshuutiidhaani. Isa booda mucaa kana faana itti fufee haasa'uu hin qabu. Kanaaf haasa'ee waan haasa'aan koo kunillee yoo manatti argame yookaan ana biratti argame gaariin ta'uu yaada jedhuuni
mucaa sana yeroo sana bilookii godheetu ani akka an hirriba keessa jiruu fi akka inni rafaaru akka inni of gatee jiru akka inni isa amanee jiru of keetti yaadee hirribuma keessa anaan ofitti na haammataa jechuudha. Erga bilookii ka'eeti ana ofitti yeroo na haammatu immoo durayyuu yeroo inni dammaqe sanaanuu akka hirribuma keessa ta'anii isa dhagaan hin jiru akkuma sana ta'ee dhagaan ture. Yeroo inni ofitti na haammatu immoo xiqqooshii sosocho'een na dhagee jechuudha. Maal hirriba keessa maaliif na haammata jedheen isa booda of keetti yaaduun jalqabe bilbila isaa dhaamsee anaan na haammatee rafe. Bakka ergasii hin rafne jechuudha. Hin rafne. Kuno taatee kanatu akka inni bilbila isaa ilaale na godhe jechuudha. Taatee kanatu halkan hirriba keessa dammaqee bilbila ilaale. Isa booda immoo bilbila isaa cufee ka'ee immoo maaltu jira jedheen nagumaan jedheen egaa Facebook yeroo baay'ee Facebookiin jaallatanii tokkoffaarratti Facebook jaallata miidiyaa jiran keessaa isa booda ganamaanii bariidhaanii bilbila isaan ilaalee jechuudha. Yoo bilbila isaan ilaalu miseenjarii irratti barreeffamoonni barreeffamaniiru garuu bilookii ta'eera jechuudha. Intalli sun bilookii taatee jirti jechuudha achirratti. Isa booda akka inni waan kan biraa hin haasofne waan hamaa hin haasofne akka jaalalleessaa duraanii taatedha. Akka isheen ammallee baay'een si jaalladha jettedha. Inni garuu maa tokko hin jenne hin barreessinee fi of keessumatti yaadeetu ilaaleedhuma gara yaada isaa gara kootti deeffatee akka isheen yaada hin fudhanneefis deebiitti hin deebisne akka waan kamillee hin naannessine dubbi isheenis hin naannessine karaallee hin bannee fi bilookii godhee jira jechuudha. Maalirraa hubattu gaa kanarra osoo nama tokko ta'eeti maal rakkoo qabadhee faana haasaa jechuudha. Humaa miti haasaadha jedhee faana haasaa. Osoo haasaa keessa jedhanii guyyaa tokko wal agarraan hin dhufti jechuudha. Osoo wal agarreeyoo jedhu. Haasaa intarneetiidhaan haasaan gara bilbila kooliingiitti jijjiirratu. Kooliingiin ergi jammarame osoo wal agarreeyoo. Bakka asuma akkas jedhu laash jechuu jalqabaa deemuu jalqabaa sirkaa guyyaa tokko kufaa jechuudha dhaqee. In kufa jechuudha achi gidduu boolla keessatti dirgim jedhee kufaa bakka boolla keetti kufa bakka maaltu achi keessa harkisee baasa. Amma gaakkiu jedhan ingiliffa dubbachuu yeroo kana boolla keetti kufee jechuudha. Maaltu achi kee baasa. Kanaafi tarkaanfii atattamaa fudhatee jechuudha. Kanarraa maalam hubadheere akka inni baay'ee amanamu akka inni baay'ee anaaf amanamu akka inni na jaallatu akka inni na kabaju akka inni oddoo yookaan bakka guddaa naa qabu achi keessa hubadhee jechuudha. Namni maalatti dubbatee hin jedhamu anattuu namni waa fedhe barreessuu danda'a garuu tarkaanfii ani fudhadhudha. Anattuu namni dhufee haasa'uu danda'a. Abbaan barbaade chaatii natti barreessee natti erguu danda'a miidiyaarra hin jira garuu waan ani tarkaanfii ani fudhadhudha. Namummaa kee kan ibsisiisu jechuudha. Kanaaf baay'ee tokkoon gammadee jechuudha. Humaa tokkoyyuu isatti hin dubbanne maalidha hin jenne kanadha sanadha hin jennesi bakka inni xumureera waan ta'eef ani immoo irra deebi'ee maaliif hin dubbadhare xumureera jechuudha. Waan sana tarkaanfii sirrii fudhateera jechuudha. Kanaaf baay'een gammade dhugaa sirriitti akka inni amanamaa ta'e kan ani baree jechuudha. Oddoo kamillee osoo dhaqe. Durumayyuu garuu ani shakkii akkanaa irraa hin qabu. Isuma wayitii'u hin shakkusi. Akka namoonni baay'een bilbiloota isaanii wal jala fuudhanii ilaalanii guyyaa har'a maal haasa'e jedhanii ilaalanii har'a maal dawwale jedhanii ilaalanii bilbiloota achirraa lakkaanii kana tasa ani ilaalus hin eegus bilbilli isaa paaswaardiin isaa banaadha. Anuu yeroo barbaade keessa seenee waan barbaade ilaalan oola. Kan koollee akkasuma banaadha. Innillee yeroo barbaade bilbila kun fayyadama. Kan koon ilaalaa jechuudha. Bakka tokkotti paaswaardii waliillee kan oskan fa'aa sirriitti jiru. Dhugaan hin deeggaru waan akkasii jechuun banaamaa ta'u isheenis isaan hordofiin innis isheen hordofiin. Bilbilaan miti kan isa hordoftu. Bilbilaan miti kan ishee hordoftu. Isheen sammuu ishiitu ishee hordofaa isas sammuu isaatu gaayidisa godha. Amanamummaan kan jiru laphee kee onnee kee keessadha. Bilbila keessa hin jiru. Yoo barbaadeyyuu bilbila isaatiin guyyaa guutuu odeessaa oolee bilbila isaa kiliir gochuu danda'a. Chaatii godhee keessa kiliir gochuu danda'a. Waan fedhe godhuu danda'a. Garuu namni suni onneensaa lapheensaa kan keeti taanaan umaa tokko godhuu hin danda'u jechuudha. Si amanamee si of kenneera taanaan umaa gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaafati immoo isa hordofuullee hin qabdu isa
sakatta'ulleen qabdu jechuudha. Keessattuu dhiira hin sakattaata taanaan hin hordofta taanaan yeroo hundumaan gaafatta taanaan eessa turteen balaadha taanaan maaliif turteen balaadha taanaan maal hojjetteen balaadha taanaan baay'ee dhiphina keessa galaa jechuudha. Uumama isaatiin immoo dhiirri gaaffilee akkasii hin jaallatu. Uumama isaatiin dhiirri gaaffilee akkasii hin jaallatu. Har'a eessa oolte maal hojjetaa oolte eessa turte maaliif turte saatii akkasitti akkas ta'e akkatti bilbileensi dhabe yeroo akkas bilbilu odeessaa jirta turte eenyu faana haasa'aa turte saatii amma kana haasa'aa turte hin jaallatu bakka dhugaa waaqa sirma gaaffilee akkasii gaafatamuus hin qabu. Dhiira gadhiisi cal jedhi firii godhi laqa godhi maasan gaafatiin si haa jiraachisu mana kee keessatti sitti hin hir'isiin hamma qabuun hamma hojjetuun. Isa booda isatu of eeggachuu faana deemteen eegdu innillee akkasumas atis. Kanaaf hordoftoota kiyya baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Barreeffamichi akka kunoo kanadha. Barreeffamichi kunoo kanadha jechuudha. Dubbiftaniitu dhugaa jirtu argattu jechuudha. Barreeffamicha asirra siniin kaa'adhumarratti dubbisaa galatooma.